Asti digamo. Shara. Shara. Damo la shara talala. Ashama akan jirtu mati wan channel boni baba harra TikTok irratti wali react godhee waliin bu'aarraa amma xumura qophii kootitti na wajjin duraan affeerraa kooti channel keenyaaf yoo haaraa ta'an immoo boni baabaan jedhama subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu siin jennaa egaa gara viidiyoo keenyaatti son darbu dura viidiyoo kana immoo like fi share gochuun akkuma kan illee yaada qabdan immoo comment irratti nu barreessaa isiniin jenna egaa gara viidiyoo keenyaatti dabarra. That's now go up the casco. Bitch, se cayó la gorda. One now start la seret. Toko boficha no ne toko mo office figure te gufte. Bicha que la gorda. Ifar patonier. Sha gone dem nar. Shakaina gone dem na ichi. Me shakaina edime. Shakaina. Afanara way fakkatamni? Ya anu afanara fakkata wa birana dubachi. Guddiseen kee dhufneer. Guddiseen koo dhufeera garuu dudduuba deeman ni beektaa? Nama biraa guddisuutti guyyaa fate fakkaata. Gaashee jiran Injiru? tajaajila baadiyyaa deemataa. Jechuun yeroo baay'ee wajjin deemtu isaaniin lallabu atiin faarfattaa faarfannaa keessaniin immoo addunyaatti beekamtanii itti odeen eegaa ture meerre isaan saggoo isaanii irra taa'een beekame waan si dhibu baay'ee iddoo guddaan qaba isaanii fi dhumarratti waldaa gootiin nan ari'ee garuu bartanii tumni karaa kan biraa immoo waldaas banateera maqaa waldaa keessan yaadattaa anuu yaadadhutti goranii ma dubbisanii internationally qaba dhumarratti garuu baankii akkan seene waldaa mala garuu mata duree shakkaayina jedhu kana gaafa dhageessu ati faarfataa garmaamaadha isaa wajjin maaltu sitti dhagahame albamii sattaan hojjechaa jira akkuma beekamu tole ani immoo isa shakkaayinuu jedhee baasuu yaadaa jira Atauga. Utuuti xinnoo faarfatte sabii kun hin jaallatamoo hin jaallatu. Waggaa baay'eetti dadhabne akkas jaallatamuufi. Xinnoo ishee faarfattaa? Atauga an faarfannaa namooti baay'een nama isin bukkee jiruuni majees diina koo jedhaan jedhu garuu ati diina koo miteedhaa itti bu'aatti. Tokko seeraan yeroo koronaa kanatu kadhataniitu namni walirraa faffagaatee kadhataayyuu meetira 2 walirraa siqaniitu koronaa kana eeggachuuf jedhaniitu egaa saba waaqayyoo meetiruma 2 walirraa sissiqnee harka wal qabannee kadhanne deema. Innis teere? Na jalaa qabu yoo ta'e nan faarfadha. Jalaa qabdu? Diina koo oolan ba'ee gadaan bu'ee. Baay'ee namatti sarara dhugaa rabbi. Itti fufaa jedhan gama koonaa baay'ee nama beekama. Waan isin hin jiru qabu kanarra. Dhugaa. Mayyu harka rukutaa fi Tibar arsine gai bar asboda ni bar tfayite cabsine ni sibar dute kuma fayiti anis barga murmu kana ku ya Atisu? ma ma bege chehun gute chekumi ma bege natum bene
ceequu saala sirraa dhukkuba dullaadhaan keessa buusee maal godhara ijaarsi. Iyyee garuu wanta akkasii nama mudachuu danda'a. Akka carraa uumama makiinaa itti hibee utaadhaa dhufee mataa isaa kana keessa gadhe. Garuu amaluma taphattootaati tokkuma dha'amu ergasii booddee waama xinnoo hoo'isu. Achi gangalatanii galatan namaafa jalqaba dhaameetti kufee ergasii booddee gaafa kuwaasii jala gahu fudhatee fiige. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo har'a qabannee dhufnee asirratti goolabamaa amma xumura qophii gootiitti waan na dhaggeeffataniif kadhata guddaa isinii qaba. Laayikii godhame viidiyoo kana laayikittiin irraanfatinaa isiniin jennaan. Egaa maatiiwwan chaanaalii keenyaaf haaraa ta'an subscribe gochuun nu eeggadha isiniin jennaan. Viidiyoon gara biraa walitti deebi'ee